meedoon Faaris yookaan Pershiyaa yookaan Iraanota ammayyaa har'aatiif tilmaamni kennamee dogoggora ta'e. Iraan paayileetota Ameerikaa utuu isaan xiyyaarota waraanaa Ameerikaa qilleensarra balaliisaa jiranii harcaafteetti. Paayileetota isaanii lubbuun oolanis boojiteetti. Iraan biyyoota addunyaa kanaa biyyoota 127 biyya bittee turtedha. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana Ameerikaa fi Israa'el wajjin erga Iraan irratti bananii guyyaa 36ffaa guute kana yeroo jalqaban opereeshinii guyyaa 3 booddee ni dhaabbata jedhanii turan kan jalqaban. Ergasii garuu guyyoota 36f halkan guyyaa darabeen Israa'el wajjin meeshaa ammayyaa qabna jedhaniin Iraaniin barbadeessaa jiru. Ameerikaan waraana kanaan iddoowwan Iraan 14,000 barbadeesseera yoo jettu tilmaamaanis doolaara Ameerikaa biiliyoona 39 sababa waraana kanaan kasakkasteetti. Israa'el ammoo iddoowwan 9,000 ta'an misaayilota 15,000 barbadeesseera yoo jettu walumaa galatti iddoowwan Iraan meeshaa waraanaa itti kuuftuu fi madda ikoonoomii akkasumas warshaa oomisha meeshaa waraanaa 23,000 ol daaraa ta'aniiru jechuudha akka Ameerikaa fi Israa'el jedhaa jiranitti. Haa ta'u malee ammayyuu mootummaan Iraan akka isaan jedhan guyyaa 3 miti ji'aa fi 7 iyyuu aangoorraa buqqaafamuu hin dandeenye. Karoorri aangoorraa buqqaafamuus waan jiru hin fakkaatu. Dabalataan meeshaan waraanaa guyyoota 36f Ameerikaa fi Israa'el guyyaan xiyyaarota waraanaa 200 oliin barbadeessan qabeenya meeshaa waraanaa Iraan qabdu keessaa harka 1/3 qofa akka barbadeessan qorannoon Ameerikaan ofiidhuma isheetii goote agarsiiseera. Kun ammoo Ameerikaatti naasuu gara biraa uumeera. Kana biratti ammoo xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa F-15 jedhaman hedduun isaanii samii Iraan irratti haleellaa raawwachuuf utuu dhamaa jiranii paayileetota Ameerikaa wajjin tarkaanfii waraanni Iraan misaayilaan irratti fudhataa jirtu ofirraa qolachuu dadhabuun harcaafamanii barbadaaniiru. Kana malees Ameerikaan Awurooppaadhaan naaf qaqqabaa jettus warri Awurooppaa nun ilaallatu nun mari'attee ittiin seenne jedhaniiru. Ameerikaan boba'aa saamuuf jecha biyyoota akka Liibiyaa, Iraaq, Sooriyaa fi Afgaanistaanitti waraana bantee turte. Achiin boodas boba'aa akka garaa isheetti guurratte. Kana karoorsiteetu mata duree dhimma niwukilaaraan waraana Iraan irrattis bante. Amma garuu deebiftee cufuun ishee dhibeera. Addunyaan utuu arguu biyyoonni Arabaa fi Ameerikaa akkasumas Israa'el Iraanin jilgeenfachiisuu dadhabaniiru. Isaan birayyuu darbee daafoon isaa addunyaa hirrina boba'aatiin adabee jira. Wanti tasumaa hin yaadamnes ta'ee jira. Akka tilmaama baay'oleetti Iraan Ameerikaa fuuldura ji'a tokko mitiitii guyyaa 3 ni dhaabbatti jedhee kan yaade tasumaan jiru. Amma immoo waraanni lafoo humni addaa Ameerikaa 10,000 lakkaa'amuu fi humni qilleensaa fi humni galaanaa gara biraan 50,000 ta'an daangaa Iraan irraa buufataniiru. Iraan ammoo yoo waraanni lafoo natti banamee keebilii yookaan funyoo intarneetii fi niitworkii addunyaan itti fayyadamuu ulaa Hormuz jalaa diriirfamee jiru cireen addunyaa dukkaneessaa. Kana malees waraana Ameerikaa daangaa koo cabsee dhufuu boolla awwaalchaa 8,000 qopheesseef hin jira jettee jirti. Kana biratti ammoo Iraan mataa bowwuu Ameerikaatti taatee jirti. Guyyaadhuma 4 dura ministeerri ittisaa Ameerikaa daangaa qilleensaa Iraan irratti Ameerikaan olaantummaa horatteetti jedhanii turani. Humna ittisa qilleensaa Iraan waan mancaasneef humni qilleensaa Ameerikaa gadi siqee yaaddoo malee balali'uu danda'a jechuun dubbatan. Garuu erga waraanni eegalee Iraan jeettii Ameerikaa saffisaan himaluu aleeluun milkaa'ina guddaa ishee galmeessiteetti. Iraan akka jedhaa jirtutti jeetiin Ameerikaa rukutamuun mariin Iraan waliin adeemaa jiru irratti dhiibbaa homaatu hin qabu. Haa ta'u malee kun keessumaa hojjetaan humna qilleensaa jeetii rukutamerraa oolee yoo Iraaniin to'atame haala jiru ni jijjiira. Iraan hammamuu mancaatus ammallee gama siyaasaa fi waraanaan Tiraampiif mataa dhukkubbii taate akka itti fuftuu mul'istee jirti. Ammas Iraan namoota balaliistota xiyyaara waraanaa Ameerikaa yookaan paayileetota Ameerikaa yeroo xiyyaarri rukutamurraa kufan arganiin lubbuun qabaatiin fidaa paawundii 50,000 yookaan birrii Iraan biiliyoona 10 isiniif kennaa jedhaa jirti. Ministeerri ittisaa Ameerikaa akka beeksisetti erga waraanni eegalee walumaa galatti loltoonni Ameerikaa 365 madaa'aniiru.
jedhu. Kanneen keessaa waraana keessaa 247, humna galaanaa keessaa namoonni 63, humna galaanaa leenjii addaa qaban keessaa namoonni 19, akkasumas humna qilleensaa keessaa namoonni 36 madaa'anii jiru. Loltoonni hanga ammaatti du'an ammoo 13 ta'uu humni waraanaa Ameerikaa beeksiseera. Tarkaanfii kanaan booda lammiilee dhumti Ameerikaa miiliyoona 8tti tilmaamaman kutaawwan Ameerikaa hedduu keessatti hiriira mormii mootummaa Ameerikaa irratti ba'aniiru. Waraanni Iraan nun ilaallatu tarkaanfiin godaantota irratti fudhataa jirtu sirrii miti, nuti mootii hin barbaannu kan jedhaman ammoo mata duree dhaadannoo lammiileen Ameerikaa qabatanii hiriira ba'anidha. Kana egaa laaqiin Ameerikaan tilmaama maleetti seente. Iraan guyyaa dheengaddaa xiyyaara Ameerikaa rukutuudhaan paayileetiin xiyyaaricha keessa ture akka xiyyaaricha keessaa ba'u goote jirti. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana Ameerikaan paayileetichi Iraanota harkaa akka hin buuneef halkanii guyyaa barbaacha godhaa jirti. Sochii waraanni Ameerikaa hojjetaa achi buuteen dhabame baraaruuf bobba'es mul'ataa jira. BBC'n viidiyoo kanarratti xiyyaara waraanaa biraaf heelikooptarri lamas ni mul'atu. Haa ta'u malee paayileetota xiyyaaricha keessaa kufan keessaa inni tokko lubbuun loltoota Ameerikaa harka ga'eera. Inni tokko ammoo gara buuteen isaa hanga ammaatti hin argamne. Iraan gama isheetiin nama loltuu Ameerikaa paayileetii ta'e kana xiyyaara irraa iddoo inni itti bu'e beekuuf yookaan qabee lubbuudhaan naa dhiyeesseef maallaqa Iraan birrii biiliyoona 10 akka kennituuf waadaa galtee jirti. Hojjetaa jeetii waraanaa Ameerikaa achi buuteen dhabame argachuuf barbaachi ammoo cimee itti fufeera. Guyyaa jimaataa erga jeetiin Ameerikaa F-15 jedhamu rukutameen booda barbaachi itti fufeera. Dhimma kanaan wal qabatee wantoonni haaraan jiran balaliisaan xiyyaara irra ture tokko baraarameera. Qondaalonni Iraan nama achi buuteen dhabame bakka jiru nama himeef $66,100 akka badhaasan himu miidiyaan mootummaa biyyattii gabaaseera. Xiyyaarri Ameerikaa gara biraan eeteen Waarzog jedhamuu fi xiyyaara kufe keessaa warra jiran baraaruuf bobba'ee Iraan lafaan dhaheera jettee jirti. Balaliisaan xiyyaaraa eeteen galoo galaanaa galfitti of baraaruu fi eegasii baraaramuu Ameerikaatti michuu BBC kan ta'e CBS News gabaaseera. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp xiyyaarota waraanaa lamaan rukutamanii caccaban jedhamee gabaafame irratti ammatti ifatti waan jedhan hin qabani. Waa'ee xiyyaarota kanneenii garuu pireezidantichi akka beeku taasifamuu masaraan isaanii White House gabaasee jira. Aangaa'onni Ameerikaa lama maqaa dhoffachuun yaada CBS Newsiif kennaniin xiyyaaronni paayileetii jeetii Ameerikaa rukutamee kufeef birmatan lamas itti dabalamuun rukutamuu himaniiru. Xiyyaarri inni tokko eeteen Waarzog kan jedhamu yoo ta'u rukutamee ibiddiitti qabatee jennaan balaliisaan keessaa utaalee galoo galaanaa keessa bu'uu fi achiis baraaramuu gabaasan. Heelikooptarri lamas ogeessa meeshaa waraanaa barbaacha osoo deemanii heelikooptarri paayileetiin baraarame keessa ture meeshaa xiqqaan rukutamuu himaniiru. Haa ta'u malee heelikooptarichi nagaan qubatus namni tokko keessa jiru miidhameera. Ogeessi meeshaa waraanaa jeetii Iraan rukuttee kuffistee F-15 ammallee barbaadamaa jira. Taateen kun erga uumamee booda yaa'iin paarlaamaa Iraan Muhammad Gaalibaaf Iraanitti jeettiin waraanaa Ameerikaa rukutame jedhamuun booda eegsii gubbaatti Waashingitenitti qoosaniiru. Akka qoosaa isaanii kanaatti Iraaniin yeroo walitti aanu 37f injifachuun booda waraanni ajaa'ibsiisaan tarsiimoo hin qabne mootummaa jijjiiruurraa gara ijoo maaloo nama paayileetii keenya argee nuuf yaa jedhutti jijjiirameera jechuudhaan Ameerikaatti qoosaniiru. Tiraamp guyyoota muraasaan dura Iraanitti bulchiinsi haaraan dhufee jira jechuun isaanii ni yaadatama. Gaalibaafitti dabaluun waa'oo jijjiirama ajaa'ibaa akkamiiti dinqii hin jirredha jechuudhaan waraana Ameerikaattis qoosanii jiru. Afyaa'iin paarlaamaa Iraan kun akka maddeen Ameerikaa himanitti aangaa'ota biyyattii bulchiinsi Tiraamp akka michuutti ilaalanii fi bulchiinsa haaraaf abdatan keessaa isa tokkodha. Kun kanaan yeroo jirutti Puutii fi Erdo'aan ba'a giddu galeessaa keessatti hatattamaan dhukaasii akka dhaabbatu gaafataa jiru. Pireezidantiin Raashiyaa Vladimir Puutiin akkasumas pireezidantiin Tarkii Rasiib Xaayib Erdo'aan jimaata kaleessaa bilbilaan mari'achuun waraanni ba'a giddu galeessaa hatattamaan akka dhaabbatu gaafataniiru. Ibsichi hooggantoonni kunniin barbaachisummaa dhukaasaa hatattamaan dhaabuu fi
waliigalteen nagaa naannolee naannicha waraana keessa jiran hunda tilmaama keessaa galchuun qopheessuuf akka hojjetan irratti waliigaltee isaanii mirkaneessaniiru. Tarkaanfii waraanaa cimaan naannoo qofaa osoo hin taane akka addunyaatti qaama anniisaa, qaama daldalaa fi loojistiikii dabalatee bu'aa badaa hamaa akka fidaa jirus hubatameera jechuun Kireemiliin itti dabaluun ibseera. Ibsichi itti dabaluudhaan haalli waraanaa cimaan kun bu'aa hamaa akka baha giddu galeessaa qofaatti utuu hin taane akka addunyaatti fiduus hubachiiseera. Kunis sadarkaa addunyaatti keessumaa damee anniisaa, damee daldalaa fi dhiyeessii irratti balaa hammaataa akka qaqqabsiisu ta'uu hubachiisee akeekkachiiseera. Waraanni baha giddu galeessaa kun hanga kamisa dheengaddaa eebila 2 bara 2026 Ameerikaan waraana Iraan guyyoota 34f gaggeeffameef gara doolaara biiliyoona 38 baasuu ishee gabaafameera. Kunis guyyaatti doolaara biiliyoona 1 akka ta'uudha kan ibsame. Jalqaba waraanni kun eegalee gurraandhala 28 2026 irraa kaasee Ameerikaan haleellaa raawwachuufis ta'ee ittisa misaayilaa Iraan irraa dhukaafamu ittiin qolachuudhaaf doolaara biiliyoona 26 hanga biiliyoona 38 akka baastee tilmaamameera. Kanarraa kan ka'e Ameerikaan duula waraanaa Iraan irratti taasiftu irratti guyyaan doolaara miiliyoona 800 fi miiliyoona 90 hanga doolaara biiliyoona 1 gidduu baasaa jirti jedhameera. Giddugalli qorannoo tarsimoo fi idil addunyaa akka gabaasetti jalqaba haleellaa Iraan irratti raawwatametti meeshaa waraanaa qaalii ta'antu fayyadamaa turanis jedhameera. Giddugalichi meeshaaleen ittisa qilleensaa baay'inaan qaalii ta'an sa'aatii 100 jalqabaa waraana kana keessatti itti fayyadaman akka bakka buusuuf doolaara biiliyoona 3.1 akka baasisu tilmaameera. Haa ta'u malee dandeettiin ittisaa Iraan laafaa dhufuun maallaqni waraana kanaaf oolu hir'achuu akka malu qondaaltonni Ameerikaa himaa turaniiru. Ministeerri raayyaa ittisaa biyya Ameerikaa lakkoofsi misaayilaa fi diroonii Iraan furguggiftuu akka hir'atee beeksisaniiru. Kun kanaan yeroo jirutti pirezidentiin Israa'el Benjaamin Naataaniyahuun haleellaa Iraan irratti raawwataniin humni sibiilaa oomishuu Iraan dhibbentaa 70 ta'uu barbadaa'u ibsaniiru. Miidiyaa hawaasaa gubbaatti ergaa viidiyoodhaan dhaamaniin gocha kanaan milkaa'ina olaanaa jechuun ibsaniiru. Qindoominaaniif pirezidentiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gidduutti waraana Israa'elii fi waraana Ameerikaatiin Iraan irratti adeemsifamaa jiruun Iraaniin ni cabsina jechuun dhaadataniiru. Garuu Iraan salphaatti waan cabdu hin fakkaatu. Akkuma kanattiyyuu waraanichi kan itti fufu yoo ta'e Iraan gara waggaa tokko oliif waraana yeroo dheeraa kana itti fufsiisuu dandeessi jechuudha. Waaqayyo addunyaa keenyaaf baha giddu galeessaaf nagaa irraa afaan ufaa buusu. Egaan daawwattoota keenya yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduraatti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qooda. Sa'aatii yertuun booda odeeffannoo ammee gara biraatiin hanga deebinee wal arginutti nagaatti.